Egaa namoonni hedduun keessan akkuma beektanii artist Natsaannat Warqinee karaa foddaa televezyiinii fiilmiiwwan garaagaraa kan beektan du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Kan nama gaddisiisu artistiin kun sagantaa televezyiinaa borumtaa isaa waraabaa ture ganamallee qophaa'aa ture akka tasaa du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. Maatii isaatii fi firoota isaa hundumaatiif jajjabina guddaan hawwaa. Garuu of eeggannoo guddaa namoonni hedduun kan dagattan akkasumatti kan laaltanii dhimma ijootii irratti dubbachuudhaaf hin dhufe. Dhimma kunis maal seetanii? Egaa artist Natsaannat Warqinee kanaan dura sagantaa EBS tun hojjechaa jiru mallattoo wayii tokko irratti argin ture. Mallattoo kana irratti arge baay'een bakka yusii namni kun baay'ee akkam akka inni miidhamaa jiru sadarkaa dhibeensaa sadarkaa hamaarra akka ta'e akka ga'ee fi dhibeensaa immoo maal akka ta'uu danda'u tilmaameen ture. Suuraa kana baay'een keessan argaa jirtu suuraan kun waan fakkaatu yoo laaltanii ija isaa yoo laaltanii zoom gootanii yoo laaltanii bifti ija isaa gara keellootti jijjiiramee ture. Inni adiin kun jechuudha. Kun immoo yeroo baay'ee egaa dhibee turuurraa kan ka'e akka dhufu baay'een keessan beektu. Namoota baay'ee naannoo keessanittis ta'uu danda'a, maatii keessan keessaas ta'uu danda'a, hiriyoota keessan keessaas ta'uu danda'a. Keessattuu iskeleeraa kan jennu yookiin immoo iji gara adii kuni gara keellootti yeroo jijjiiramu dhibeen turuu sadarkaa hamaarra ga'uusaa kan agarsiisudha. Kana qofa miti egaa waa'ee dhibee isaa kana guyyaa tokko sagantaa irratti dubbate ture. Dhibeen qabu turuun kan koo akka inni miidhamee coomni yookiin immoo faattiin turuu keerra kuufameera naan jedhan jedhee dubbatee ture. Mana yaalaatti yookiin immoo iccitii mana yaalaa bahee osoo hin taane afaan isaatii baasee kan dubbatee ture jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee namoota hedduu isa duwwaa miti baay'ee artistoota qaqqaalii baay'ee isaanii namoota baay'ee kan dhibee kalee caalaa namoota baay'ee miidhaa jiru fixaa jiru yaaliin isaallee fakkeenyaaf hanga sadarkaa turuu jijjiiruutti kan ga'uu fi baay'ee expensive kan ta'e namoota baay'ee biratti garuu dagatamaa kan ta'e salphaatti garuu kan ittisuu dandeenyu dhibeen turuu Natsaannat Warqinee yookiin immoo namoota baay'ee kan miidhaa jiru dargaggummaattis ta'ee kan sin dhabu dargaggoota baay'ee dhibee kanaaf kan saaxilamaa jiru. Dhibeen kun maalidha? Akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya? Yoo akkamtee immoo miidhaa akkamii nurraa geessisuu danda'a kan jedhuun isiniif dhiyeessuu barbaada jechuudha. Egaa dhimma kana irratti kanaan dura si hojjedheera namoonni waan hin ilaalan sagantaawwan akkasii gaafa jennu akka waan nurra hin geenyetti ilaalanii akkasumaan dabarsu jechuudha. Garuu waan dagatamuu hin qabne keessattuu yeroo hammaa kana bal'inaanii dhibeen kun addunyaarra faffaca'aa jira akkasumas immoo namoota hedduu haala jireenyaarra kan kee miidhaa kan jirudha. Egaa artist Natsaannat Warqinee kan dubbate dhibeen kan koo coomni yookiin immoo faattiin turuu kee keessatti kuufamee dhiibbaa uumaa jira naan jedhee natti himanii jedhe. Dhimma kanaan wal qabatee waa'ee fatty liver disease kan jennu yookiin immoo tiruun namaa yeroo inni coomaan akkuma beekamu seeliiwwan turuu baay'een isaanii coomaan yeroo isaan guutamaa deeman dhiibbaa akkamii geessisaa kun immoo maalirraa kan kee namatti dhufa kan jedhu. Egaa dhimmuma kanaan wal qabatee namoonni baay'een akkasii of eeggatanii fi dhimma fatty liver kan jennu keessattuu coomni yookiin immoo faattiin maaliif turuu keessa kuufama? Turuu keessa yoo kuufame immoo akkamitti dhiibbaa namarraa geessisuu danda'a? Akkamitti immoo dhibee kana ofirraa ittisuun danda'ama kan jedhu irratti yaada gabaabaa isiniif dhiyeessaa hundumti keessan jalqabaatii kaastanii hanga xumuraatti nu hordofuu akka hin daganne isin jedha. Baay'ee mana keessan teessanii bilisaan bilbila keessan irraa yookiin immoo TV keessan banattanii odeeffannoo bilisaan kan ittiin argattan toora YouTube Dr. Naafii Argituu official. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taataa yoo jiraattan ammallee akkasuma dhokattanii mataa dhokfattanii galtanii ilaaltaa yoo jiraattan anatu isiniin jedhee isin fayyada subscribe godha. Subscribe gochuudhaaf maamila ta'a isin jedha. Egaa nan beeka yeroo duudhaaf isin jalaa waliin ture hojiin baay'ee biizii na gochuudhaan kan ka'e yerootti viidiyoo waraabaa argachuu dhabuudhaan kan ka'e akkuma beektanis immoo abbaa ijoolleedha waan ta'eef egaa mana gaafa gallu gaa yeroon ijoollee wajjin dabarsuutti baay'ata waan ta'eef kanaaf isin jalaan bareesin jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu turuun keenya akka warshaa qaama keenyaatti ilaalama. Turuu keenya wantoonni miidhan baay'een isaanii jiru. Turuun keenya sababoota garaagaraadhaan kan kee miidhamuu danda'a. Wantoota turuu keenya miidhan keessaa kanaan duras YouTube irratti hojjedheen ture tokko vaayirasii turuuti. Waa'ee kana irratti miti baay'inaan kan haasa'u dhufee dhimma keezii kanaan wal qabatee namoota baay'ee dagatan keeziin kan ba'aa jira. Tokko vaayirasii turuuti. Akkuma beekamu vaayirasiin turuu gosa baadhaaf caa kan jennu jira. Vaayirasiin turuu gosa baadhaaf caa kun yeroo baay'ee namoonni meedikaalaaf illee gara biyya alaa deemuuf jedhanii gara biyyoota arabaas deemuuf jedhanii namoonni baay'ee isaanii cheek of hin godhan ga'u yoo hojii qacaramuudhaaf jedhan yookiin immoo gara biyya alaa deemuudhaaf jedhan meedikaala gochuudhaaf yeroo jedhanii dhiiga isaanii keessatti ni argamu jechuudha. Egaa vaayirasiin turuu gosa baadhaaf gosa caa kun vaayirasii turuu miidhuudha. Kunis immoo kan daddarbu karaa wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne akkasumas immoo meeshaalee qara qaban fayyadamuunis ta'uu danda'a akkasumas immoo haadharraa gara daa'imatti illee gadameessa keessatti illee darbuu danda'a jechuudha. Egaa vaayirasiin turuu kun sadarkaadhaan fakkeenyaaf sadarkaa yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Chronic hepatitis kan jennu sadarkaa irra geessuu danda'a. Dabalataan immoo turuun immoo seeliiwwan turuu akka isaan jabaatan gochuun faayibiroostii ta'an gochuudhaan
hanga tiruu dadhabsiisutti illee gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota tiruu keenya miidhan keessaa inni tokko vaayirasii turuudha jechuudha. Dhibee kana ittisuudhaaf walqunnamtii saala daangaa hin qabne irraa of eeggachuu, meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuu dhiisuu fi wantoota kana fakkaatan ilaaluun danda'ama. Dabalataan immoo dubartiin ulfaas ta'ee namoonni immoo wal fuudhaaf kan wal qabaatan maatiinis ta'uu danda'a. Dhuftanii ilaalamuudhaan dhiiga keessan kana keessatti yeroo baay'ee namni tokko yeroo baay'ee namoonni erga ulfaa'anii booddee hordoffiidhaaf gara mana yaalaa deemu. Nuti garuu kan gorsinu utuu waliin fuudhin duraa utuu ilaalamin duraa dhibeewwan kanneen ilaalle qorannoowwan dhibee daddarboo ta'an kanneen qoratamuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e asuma asirratti hin barbaada jechuudha. Kanaaf vaayiraal hepataayitisiin kun yookiin immoo vaayirasiin kun tiruu keenya miidhuudhaan hanga sadarkaa dadhabsiisuutti illee geessuu danda'a jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo alkooliik hepataayitis kan jennudha. Alkoolii hedduminaan dhuguun yookiin immoo alkoolii baay'inaan dhuguun akkuma beektan keeziiwwan baay'ee argaa turtaniittu namoota bebbeekamoo namoota baay'ee sababii kanaatiin du'an lubbuun isaanii darbe akkasumas immoo tiruu isaanii jijjiiratan baay'ee isaanii argineera. Egaa alkooliin baay'inaan yeroo dhugamutti tiruu keenya yookiin immoo seeliiwwan tiruu keenyaa miidhuudhaan hanga tiruun keenya sadarkaa dadhabuu irratti gahuu danda'a waan ta'eef alkooliik hepataayitis yookiin immoo alkoolii baay'inaan dhuguunis immoo dhibee kanaaf yookiin immoo tiruu dadhabsiisuudhaaf nama saaxiluu keessatti illee gahee guddaa hin qabaata jechuudha. Egaa inni kan biraan kan isinii dhufuu barbaade keessattuu ajandaa ijoo guyyaa irraa godhee asuu kan barbaade yeroo ammaa kana haala jireenyaa irraan kan ka'e yeroo baay'ee taa'aa turuurraan kan ka'e nyaata nyaannu filachuu dhabuurraan kan ka'e kan namatti dhufan keessaa inni tokko faattii liivar diiziis jedhama. Baay'een keessan altiraasaawundii godhaaf deemtanii namoota baay'ee yoo ilaaltan yeroo baay'ee altiraasaawundii yeroo erginu faattii liivar jedhama. Maayildi faattii liivar, modereet faattii liivar yookiin immoo siiver faattii liivar jedhama. Faattii liivar kan jennu kun maalidha? Egaa coomni akkuma beekamu yookiin immoo coomni yookiin immoo faattiin tiruu keenya keessa akkuma argaa jirtan piikcharii irraa waan fakkaatu seeliiwwan tiruu keenya keessa galuudhaan yookiin immoo faattiin kun kuufamuudhaan qaama keenya keessatti fakkeenya namni tokko gaafa furdatutti maal ta'a jechuudha. Yookiin immoo sababii garaagaraadhaan kan ka'e faattiin akkuma qaama keenya gara alaa kana keessa kuufamaa deemu qaama keenya keessa yookiin immoo tiruu keenya keessatti illee kuufamaa deema jechuudha. Tiruu keenya irrattis ta'ee tiruu keenya keessatti kuufamaa deema jechuudha. Sababii kanarraan kan ka'e tiruun yeroo itti dadhabaa deemuu danda'u jiraata jechuudha. Haala kamiin dadhabaa yookiin immoo sababa maaliirraan kan ka'e dhufa jennee yoo ilaalle egaa akkuma beekamu wantoonni faattii liivar yookiin immoo coomni tiruu keenya keessa akka kuufamuudhaan wantoota baay'eedha. Kana keessaa tokko meetaaboliik koondishin kan jennu akkasumas immoo alkoolii wajjin kan waliin qaban jiraachuu danda'u. Egaa wantoota faattii liivar yookiin immoo coomni tiruu keessa kuufaman godhan keessaa inni ijoon inni tokko maalidha? Ulfaatina qaamaa garmalee ol ka'a. Egaa ulfaatinni qaamaa garmalee ol kaa'u yookiin immoo sadarkaa reenjii noormaal jennuun ala yoo ba'e coomni yookiin immoo faattiin tiruu keenya keessatti kuufamaa deema jechuudha. Tiruu keenya irrattis tiruu keenya keessatti kuufamaa deema jechuudha. Yeroo coomni yookiin immoo faattiin kun qaama keenya keessatti kuufamaa deemu maaltu ta'a kan jedhamu ilaaluudhaaf akkuma beekamu egaa faattiin yookiin immoo coomni seelii tiruu keenya keessatti yeroo inni kuufamaa deemutti kulkulli akka uumamu gochuu danda'a yookiin immoo seeliiwwan tiruu akka barbaadan hojii hojjechuu hin danda'an. Faattiin yookiin coomni kun yeroo kuufamaa deemutti kulkulli kun hin kulkula jechuudha yookiin immoo seeliin keenya irrifata. Seeliin tiruu keenya rifachuudhaan kan ka'e yeroo kanatti infekshin yookiin immoo inflaameeshin kan jennu uumamuudhaan tiruun yeroo fakkeenyaaf madaa godaannisa qabaata. Godaannisa jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf godaannisni itti ba'ee tishuu haaraadhaan yookiin immoo tishuu haaraadhaan qaamni keenya yeroo itti bakka bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf tishuun noormaalii jiru jira. Qaama keessa irratti godaannisi yeroo bu'u godaannisi maal akka fakkaatu baay'een keessan beektu jechuudha. Keessattuu tishuu haaraa kana yeroo inni bakka bu'aa deemutti maal ta'a? Faayibiroozid ta'a jechuudha. Faayibiroozid jechuun maal? Seelii tishuu jabaa ta'ee yookiin kan baay'ee akka garaasaatti faankshinaal ta'uu hin dandeenye yookiin immoo jabaatee uumuu gochuudhaan seeliin tiruu keenyaa akka inni miidhamaa deemu gochuudhaan akkasumas immoo tiruun keenya akka inni miidhamu gochaa deemuudhaan dhiibbaa irraan geessuudhaan tiruun hanganni sadarkaa xiqqaachaa deemeetu sadarkaa siiroosis jennu irratti geessuu danda'a jechuudha. Siiroosis kan jennu irratti geessuudhaan tiruun keenya akka inni dadhabu gochuu danda'a jechuudha. Egaa wantoota xuraa'aan barbaachisne qorichoonni garaagaraa wantoonni garaagaraa meetaaboliizimiin warshaan qaama keenyaa sirna bullaa'insa qaamaa keessatti illee tiruun keenya faayidaa guddaa akka qabu baay'een keessan beektu. Yeroo kanatti hojiin tiruun qaama keenyaaf kennu dadhabaa deemuurraan kan ka'e wantoonni xuraa'aa qaama keenya keessa kuufamuudhaan kaleen keenya miidhamuu danda'a, onneen keenya miidhamuu danda'a, sammuun keenya miidhamuu danda'a jechuudha. Diippilii keessa galuun barbaanne sagantaa kanarratti dhimma TVdhaaf hojjannee jira waan ta'eef bal'inaan siniif hin gadhiisa. Kanaaf tiruun keenya sadarkaa dadhabuurra ga'ee hanga sadarkaan feel gochuurra ga'uu danda'a jechuudha. Tiruun keenya feel godhee jennaan tiruun keenya dadhabee jennaan egaa miidhaa garaagaraa qaama keenyarra geessuu danda'a hanga sadarkaa lubbuu namaa dabarsuuti jechuudha.
Egaa ulfaatinni qaamaa garmalee ol ka'aa kuni akkuma isinitti himee fakkeenyaaf akkamitti beekuu dandeenya yoo jettani kanaan dura viidiyoo isin hojjedheen ture. Ulfaatina qaamaa keessanii fi dheerina hojjaa keessanii meetiraan baruu qabdu. Fakkeenyaaf namni tokko ulfaatinni qaama isaa kiiloo 80 yoo ta'e hojjaan isaa 1.5 yoo ta'e 80 hiruu 1.5 baay'isuu 1.5 ta'a jechuudha. Haala kanaan baay'isanii kan argattan jechuudha. Kanaaf normaal reenjii ol yoo ta'e fakkeenyaaf 24.9 ol yoo ta'e 25 ol yoo ta'e maal ta'a jechuudha. Overweight ta'ee 30 ol yeroo ta'u obees kan jennu obesitii kan jennutti geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf ulfaatinni qaamaa garmalee rakkoo kanaaf nama saaxilu keessatti illee gahee guddaa qabaata jechuudha. Inni kan biraani wantoonni faatti liivar yookiin immoo coomni yookiin immoo faattiiwwan hin barbaachisne turuu keenya keessa akka isaan kuufaman godhan keessaa inni guddaan inni tokko maal dhibee sukkaaraati. Keessattuu dhibeen sukkaaraan to'atamu. Egaa dhibeen sukkaaraa sababii garaa garaan kan namatti dhufuu danda'a. Tokkoffaan ulfaatinni qaamaa garmalee mataan isaa dhibee kanaaf nama saaxiluu danda'a. Maatii keessaas immoo namoonni dhibee kana qaban yoo jiraatan sadarkaa ijoolleen yookiin immoo maatiin isaa ijoolleen isaanii dhibee kanaaf saaxilamuun isaanii ol kaadha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een maal godhu mana yaalattis wantoota nu mudatan keessaati dhibeen sukkaaraa qaama isaanii keessatti argame yaalii jalqabsiisuuf yeroo jennutti hin sodaatu barbaadan. Egaa sadarkaatti yaaliin qorichaa kennamu jira. Sadarkaatti yaaliin bifa lilmeedhaan kennamu jira. Namoonni sadarkaa kanarra yeroo ga'u ogeessi fayyaa tokko hakiimni tokko waan barbaachisu hundumaa godhee qorannoo barbaachisu hundumaa godhee yaalii kan akka isaan argatan godha. Namoonni hedduun garuu maal godhu ayi nan sirreessaa sochii qaamaa nan sirreessaa nyaataan nan sirreessa jedhanii yeroo inni itti baay'ee sadarkaa hamaarra ga'e dhufu jira jechuudha. Sochii qaamaa gochuun gaariidha. Akkasumas immoo nyaata keessan sirreeffachuun keessan gaariidha. Garuu dhibeen sukkaaraan to'atamne dhibeen sukkaaraan to'atamne yoo ta'e dhiibbaa hamaa yookiin immoo sadarkaa hamaarra namarraan geessuu danda'a waan ta'eef sirriitti hordoffii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo wantoonni turuu keessa coomni hin barbaachifne akka isaan kuufaman godhan keessaan tokko hammi koolestiroolii yookiin immoo coomni hin barbaachifne dhiiga keessa akka isaa yoo baay'inaan kuufamanidha. Hamma barbaachisu ol yoo ta'etti maal ta'a jechuudha namni tokko coomni kunniin turuu keessa kuufamee akka inni miidhaa geessuu danda'a jechuudha. Baay'ee yeroo baay'ee namoonni baay'een qorannoo cheekaappiin godhan meedikaal cheekaappiin godhan namoonni baay'een yeroo nu bira dhufanii fakkeenyaaf lipid profaayil kan jedhamu jira. Koolestiroolii, triglyceride, LDL yookiin immoo low density lipoprotein kan jennu jira. HDL yookiin immoo high density lipoprotein yookiin immoo koolestiroolii gaarii kan jennu jira. LDL kan jedhu koolestiroolii hamaadha yookiin immoo koolestirooliinis jira. Kunniin yeroo isaanitti hamma barbaachisu ol ta'anitti dhibeewwan garaagaraatiif faatti liivar yookiin immoo turuu keenya qofa osoo hin taane dhiibbaa dhiigaaf nu saaxiluu danda'a, dhibee onnee nu saaxiluu danda'a, akkasumas immoo istirookiidhaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf salphaadhumatti yaalii kanaa qorannoo kanaa gochuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf liipid profaayilii keessa ilaaltanii yoo inni ol ka'e ta'e fakkeenyaaf sochii qaamaan ta'uu danda'a, nyaata sirreessuun ta'uu danda'a. Dabalataan immoo yoo baay'ee ol ka'e ta'e ogeessi fayyaa tokko kiimni tokko qoricha kana gadi buusu illee isiniif kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf hammi koolestiroolii qaama keenya keessa jiru baay'ee ol ka'aa yoo deeme dhibeewwan amma isin jedhe istirookiin nama saaxiluu danda'a. Coomni turuu keessa akka kuufamu gochuu danda'a. Dhiibbaa dhiigaaf nama saaxiluu danda'a. Istirookiin nama saaxiluu danda'a. Dabalataan illee qaamni saalaa dhiigaa akka hin kaane gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota akkasirratti illee baay'ee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan immoo jalqabarratti akkuma isiniif kaasuuf yaade alkoolii hamma barbaachisu yookiin immoo humnaa ol dhuguunis immoo maal gochuu danda'a jechuudha. Faatti liivar kan jennu yookiin immoo coomni turuu keessa akka kuufamu gochuu danda'a jechuudha. Egaa namni tokko turuun isaa miidhamaa jiraachuu yookiin immoo turuun isaa yeroo miidhamutti mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a kan jennu fakkeenyaaf dadhabbii garmalee baay'ee nama dadhabsiisu waa xiqqoo hojjetanii dadhabuu dadhabbiin baay'ee namatti dhaga'amu kun mallattoo isaa keessaa tokko fedhiin nyaataa sirrachuu. Fakkeenyaaf namni tokko fedhiin nyaataa qabu baay'ee gadi bu'aa deemee nyaata nyaatu yoo ta'e kunniin mallattoo isaas ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan egaa turuun dadhabaa yookiin immoo feel gochaa yeroo deemutti maaltu danda'a akkuma baay'een keessan beektan suuraa irratti argaa jirtanii qalqalloo garaa keessa yookiin immoo peritoneal cavity keessa yookiin garaa keessa bishaan garmalee kuufamuudhaan asaayitis kan jennu kanaatii fi namni saaxilamuu danda'a jechuudha. Egaa amma sadarkaa hamaa hammaachaa deemaa akkuma hammaachaa deemu wantoota garaagaraa agarsiisuu danda'a. Jalqaba irratti akkuma isiniif himuudhaaf kaasee iji namaa garee adiin kun gara keellootti yookiin immoo bicaatti jijjiiramuu illee mallattoo isaati. Qaamni namaallee nama hoosisuu danda'a fi mallattoowwan garaagaraa kanneen agarsiisuu danda'a jechuudha. Egaa mallattoowwan kana ofirratti argatanii jennaan namni kamiyyuu battala mana yaalaa dhuftanii qorannoo barbaachisu gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa maybe baay'een keessan coomni turuu keessan keessa jiraachuu danda'a. Sadarkaan isaa gargari. Sadarkaa baay'ee qaba waan ta'eef sadarkaa hamaadhaa fi sadarkaa maayilli kan jennu xiqqaadhaa fi giddu galeessa kan jennu jiraachuu danda'a. Keessattuu to'achuun hin danda'ama, eeyyee to'achuun hin danda'ama. Akka inni dhiibbaa biraan geessine yookiin immoo dhibee biraan geessine gochuun ni danda'ama, eeyyee gochuun ni danda'ama. Qorannoo barbaachisu gochuudhaan fakkeenyaaf haala nyaataa keessanii to'achuudhaan. Egaa
Inni tokkoffaani nyaata akkamii nyaachuu akka qabdan beekuu qabdu. Ulfaatina qaamaa hir'isuudhaaf kan isin gargaaru. Ulfaatinni qaamaa yeroo irraa deemutti coomni kunis hir'achaa deemuu danda'a waan ta'eef keessattuu nyaata faatti yookiin coomni itti baay'ate zayitiin itti baay'ate namoonni baay'een isaanii zayitii cooma dhadhaa kana baay'inaan nyaachuu jaallatu. Kun hir'isuu yookiin dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Faattiiwwan gaarii ta'an fakkeenyaaf avokaadoo ta'uu danda'a, oliiv oolii ta'uu danda'a kanneen biroo faattiiwwan gaarii ta'an fayyadamuu hin gorfama. Kan biraan immoo wantoota carb diet kan jennu yookiin immoo sukkara baay'ee of keessaa qaban yookiin immoo gosoota qamadii keessa daabboo ta'uu danda'a, paastaa makaroonii keessattuu namoonni ulfaatinni qaama keessan ol kaatee fi namoonni dhibee kana qabdan jechuudha. Kanarraallee of qusachuun baay'ee hin gorfamu jechuudha. Inni kan biraan sochiiwwan qaamaa gochuu. Sochii qaamaa gochuun egaa faattii barni gochuu keessatti illee akkasumas immoo cooma gubuu keessatti dabalataan immoo sarkuleeshinii qaama keenya yookiin marsaan dhiiga qaama keenya sirreessuu keessatti illee gahee olaanaa qaba waan ta'eef sochii qaamaa sagantaa ta'e gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een akkuma beektan bakka hojii baatanii galtu hin teessu. Namoonni baay'een konkolaataa kaafatanii deemu. Of hin eeggatan yeroo itti illee ofii isaaniif hin kennan sochii qaamaa hin godhan. Kun immoo sadarkaa hamaan nama geessuu danda'a waan ta'eef kanneen to'achuu hin danda'ama. Alkoolii keessumaa alkoolii hir'isuu yookiin immoo dhiisuunis immoo hin gorfamu jechuudha. Kana gochuudhaan to'achuu hin danda'amu. Utuu inni sadarkaa hamaarra hin geenye baay'een keessan qabaachuu dandeessu. Fakkeenyaaf coomni turuu keessan irra jira yeroo jedhamu na'uu hin qabdan sodaachuu hin qabdan garuu maal gochuu akka qabdan tokkoffaan of eeggachuu qabdu hir'isuu qabdu ogeessi fayyaa wanta isin jedhu hundumaa hordofuu qabdu yaala ogeessi fayyaa isiniif kenne kamiyyuullee fudhachuun hin gorfama jechuudha. Kana gochuudhaan to'achuu ni danda'ama. Gabaabumatti dhibeen kun akka nu miineef maal gochuu qabna jeneraali yoo ilaalle tokkoffaan ulfaatina qaamaa sagantaa ta'e qabaachuu nyaata nyaannu filachuun baay'ee barbaachisaadha. Nyaata nyaannullee filachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Sochii qaamaa sagantaa ta'e gochuun akkasumas immoo cheekaappii gochuun adaraa keessa baay'ee namni keenya birrii muraasa baasee cheekaappii yookiin immoo meedikaal cheekaappii gochuurra erga dhukkubsatee sadarkaa hamaarra ga'een booda yaalamuu filata. Dursanii of ilaaluun yoo xiqqaate waggaa keessa yeroo tokko illee yoo dadhabde yoo lama gootanis gaariidha garuu waggaa keessa yeroo tokko yerootti ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ilaalamuudhaan dursanii of baruun hin gorfama. Kanaaf namoonni immoo ilaalamuu barbaadan qorannoo gochuu barbaadan yoo jiraatan immoo yaadoon kiliinik filannoo keessa isiniif ta'uu danda'a. Mana yaalaa keenya dhuftanii qorannoo meedikaal cheekaappii barbaadan jettan qorannoowwan amma jennu hunduma isaa isiniif gochuu hin danda'e jechuudha. Egaa bakki argama keenya magaalaa Finfinneetti argama. Magaalaa Finfinnee Hayaat Daraartuu Addabaabaayii lakkoofsa bilbilaa irratti diispilay jedhuun bilbiltanii beellama qabattanii dhuftanis yaalamuu dandeessu jechuun barbaada. Kanaaf adaraa wanta isin jedhu maallaa of eeggadhaa. Turuu keessan jaalladhaa. Turuun keenya qaama keenyaatii fi utubaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf of eeggannoowwan gochuu qaban hundumaa gootanii dhibee tasaa akkasiirraatii umurii malee yookiin immoo sadarkaa tokko hin geenye ijoollee keessanirraa maatii keessanirraatii umurii malee yeroo malee deemuurraatii of eeggadhaas jechuun barbaada. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turtanii waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Sagantaa kana qopheessee kan isin biraan ga'e egaa dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Fayyaan dhabinaa.